Ayya shama kam jirtu dostootaaf kabajamtoota OTS Elsa channel hundumti keessan nagaa keessanii ani nagaa kiyyaa waaqayyo nagalatu arra kunoo gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaani wanta bareedaa fi wanta isinitti gammadanii waan ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Akkasumas illee egaa namoota baay'eedhaa fi furmaatanii ta'a jedheetii yaada wanti narra isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Yeroo baay'ee koomentii irratti gaaffii kana waan hin argeeffan arra viidiyoo isaa isiniif hojjechuudhaaf dirqameetiin jira jechuudha. Guyyaa arraa kana gabaabaamatti wanti isinitti agarsiisuudhaaf qabadhee dhufe jechuudha. Haala salphaa ta'eetiin Facebook profaayilii keessanii guutummaa akkaataa itti dileetii gochuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatti viidiyoo kana daawwadhaan daawwadhaan isiniin jedha. Warroonni chaanalii koo subscribe godhin jirtan immoo guyyaa irraa kana gara chaanalii kootti kan dhuftan yoo jiraatanii baga nagaan dhuftan anaa dhufuu isiniin jedheera. Ani maqaan kiyyaa Elsaa jedhama. Jalarraa OTS Elsaa kan jettu subscribe gochuudhaan akkasumas illee mallattoo bilbilaa kan fuulduraan jirtu ishee kana tuqaasuudhaan viidiyoon isiniif gadhiisu hundi isaa akka ofiin isin qaqqabu godhachuutii ni dandeessu isiniin jedha. Ammaan durallee akkuma argaatii jirtanii viidiyoo hedduu kan barumsa qaban wantoota baay'ee isiniif gadhiiseetiin jira. Kanaaf chaanalii koo keessa seenuudhaan daawwadhaan isiniin jedha. Osoo yeroon gubii amma gara barnootichaatti isin dabarsa. Okay, kun hordoftoota xiyyaa walitti deebineeti jira. Egaan kun guyyaa irraa kana F-Lite irratti kan isinitti agarsiisu. Baay'een keessan F-Lite waan fayyadamtaniif jedheeti jechuudha. Warri F normaali fayyadamtan yoo jiraattanis immoo siitingii isaa tokkumaadha waan wal fakkaatuu fi uumaa waa tokko hin cinqamina iddooma tokkootti argattu jechuudha. Amma gaa jalqabarratti Facebook keessan keessa akka seentaniini Facebook tokko delete gochuudhaaf egaa gara siitingii deemuu qabdu jechuudha. Siitingii kana egaa karaa lamaan isinitti agarsiisa jechuudha. Karaa argachuutti dandeessanii karaa lamaan isinitti agarsiisa. Kanaaf karaa lamaan isaayyuu yoo karaa tokko dhabdanii karaa isa tokko argachuutti ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota xiyyaa. Amma egaa kunoo tuqsadee wayii iddoo kanarra ni jirtu jechuudha. Tuqsadee kana al tokkootiif cuqaastu jechuudha. Dootii sadan kana al tokkootiif ennaa isin cuqaastanii kunoo gararratti kana isiniif fida jechuudha. Ergini kana isiniif fidee xiqqoo ishee gadi siqtanii jechuudha. Xiqqoo ishee gadi siqtanii kunoo siitingii inni tokkoffaa karaa isin argattan jechuudha. Privacy shortcut kan jettu ishee kana jechuudha. Privacy shortcut kana keessa al tokkootiif ennaa isin seentanii kunoo filannoo wayitii jira jechuudha. Gara kanaa isin fidaa ergini gara kanaa isin fidee ammas xiqqoo ishee gadi siqtu jechuudha. Akka kanatti gadi ennaa gadi buutanii kunoo iddoo kanarratti jechuudha. Delete your account and information kan jettu kunoo ishee kanarra jechuudha. Ishee kanarra ennaa cuqaastanii ni argattu jechuudha hordoftoota xiyya. Kanaaf kunoo karaa kana argattu siitingiin tokkoffaa al tokkootiif ennaa isin kana cuqaastanii achi booda egaa wantoota kana lamaan isiniif fide jechuudha. Erginni kana lamaan isiniif fidee iddoo kanarratti filannoo lamatu jira jechuudha. Filannoo kana lamaan keessaa egaa amma Facebook profaayilii keessa warri delete gochuutii barbaadanii kunoo isa lammaffaarra jiru kana jechuudha. Delete account kan jettu ishee kanarraa cuqaastu jechuudha. Kanaaf warri delete gochuutii barbaadanii kana cuqaasuutii qabdu jechuudha. Achii booda ergi kana cuqaastanii continue gochuu jechuudha. Warri Facebook keessan profaayila Facebook keessanii deactive gochuutii barbaadan ammoo kunoo filannoo isa kana filachuutii ni dandeessu jechuudha daawwattoota xiyyaa. Kanaaf egaa amma delete gochuutiif deemaa jirra waan ta'eef delete kan jettu kanarra ergi keessanii kunoo amma continue ni jettu jechuudha. Continue kana akka cuqaastanii gara kanaa isin fida jechuudha. Erginni gara kanaa isin fidee kunoo gaa ammasii deactive kan jettu isiniif fida iddoo kanarratti yoo barbaadan kunoo informationii keessanis download godhachuutii ni dandeessu osoo delete hin godhin jechuudha. Kunoo gaa goda kanarratti akka gadi siqxaniin immoo jechuudha. Akkanatti isiniif fida xiqqoo ishee gadi siqxu jechuudha. Akka gadi siqxaniin delete account kan jettu jirti. Delete account kanatti cuqaastu jechuudha. Achii booda iddoo kanarratti paaspoortii keessan galchitu. Paaspoortii keessan akka galchitaniin profaayiliin keessan wanti inni ta'u walumaan ilaalla jechuudha. Kunoo gaa amma paaspoortii koo galchee innaan jedhee kunoo bifa kanaatiin delete account kan jedhu ammas ni dhufa jechuudha. Ammas dirqama delete account kana cuqaastu jechuudha. Delete account kana akka cuqaastaniin xiqqoo ishee ni obsiif fida jechuudha. Kana gaa ammas iddoo kanarratti akkuma kana isiniif fideefi Facebook keessan sanaa jechuudha. Facebook amma delete gootan sana login gochuutii hin qabdan jechuudha. Amma guyyoota 14 jechuudha. Guyyoota 14 asitti yookiin guyyoota 14 achitti Facebook profaayiliin keessanii delete isiniif ta'a waan ta'eef hanga sanatti profaayilii kan biraatti fayyadamuutii qabdu login gochuutii hin dandeessan jechuudha. Kanaaf login gochuutii hin qabdan yoo login gootan wanti ni ta'u wanti inni isin gaafatu cancellation yookiin immoo akkasini profaayila Facebook sana akkasin delete hin goonee fi isin gaafata waan ta'eef kanaaf gochuutii hin qabdan isini login gochuutii hin qabdan jechuudha. Kun iddoo kanarratti notification isiniif kaayeeti jira jechuudha. Amma iddoo kanarratti isiniif dubbisuudhaaf yoonke if you log into Facebook within the next 30 days you will have two option to cancel it. Kanaaf
yoo ni doogorite kun iddoo kanarratti optionii council argatta jechuudha login yoo goote account kee jechuudha kanaaf login gochuuti hin qabdan daawwattoota login godhinaan isinin jedha amma setting isa lammaffaan isinitti agarsiisa yoo karaa kana isin dide jechuudha by the way login gootan jechuudha kuno inni nama isinin dubbise kuno isa kana jechuudha confirm deletion kan jettu ishee kana cuqaastanii delete gochuuti ni dandeessu yoo barbaadan jechuudha yoo barbaadan immoo kuno cancel gochuuti ni dandeessu yoo Facebook profile sun akka delete hin taane barbaadan jechuudha yennaa login gootan inni nama login godhina isiniif jedhee fi sababa kanaaf jechuudha yennaa login gootan bifa kanaatiin isin gaafata waan ta'eef kan barbaadan filachuuti ni dandeessu yoo barbaadan login erga gootan immoo confirm deletion kan jettu ishee kana cuqaasuuti ni dandeessu amma setting isa lammaffaan naqee isinitti agarsiisa waan ta'eef cancel nan godheen bukkee darba jechuudha wanta kana setting isa lammaffaa immoo kunoo iddoo kanatti argattu jechuudha setting isa lammaffaa iddoo kanatti argattu tuqsadee kana ammas ni cuqaastu jechuudha akka tuqsadee kana cuqaastaniin setting kan jettu jirti setting kunoo isa kana cuqaastu jechuudha setting kana innaas hin cuqaastanii gara kanaa isin fida gara kanaati isin fida ergini gara kanaa isin fidee xiqqoo ishee gadi siqxu jechuudha xiqqoo ishee akka gadi siqxaniin wanti isin argattanii kunoo iddoo kanarratti jechuudha account ownership and control kan jettu ishee kana jechuudha ishee kanatti cuqaastu jechuudha hordoftoota diyyaa setting lammaffaa iddoo kanatti argama waan ta'eef kunoo isa kana cuqaastu jechuudha achii booda kunoo gara kanaa isin fida filannoo kana sadan keessaa isa gidduurra jiru kana deactivation and deletion kan jettu ishee gidduu kana cuqaastu jechuudha ammas kunoo setting wal fakkaata gara kanaa isin fida ergini gara kanaa isin fide kunoo isa kana option isa kana filattu jechuudha ergi isa kana filattanii gara kana dhuftanii continue kan jettu kana cuqaastu isma maaju wal fakkaata jechuudha kanaaf egaa homaa waa tokko waan isinitti cimuun qabu kunoo gejjellaa kana irratti delete account kan jettu jirti achii booda delete account kan jettu jira passport keessan ni galchitu achii booda continue jechuu qofaadha jechuudha akka continue jettaniin delete account kan jettu jirti ammasi setting isa silaa hojii wal fakkaata kanaaf isin rakkisu jechuudha isin rakkisu silaa sirriitti ilaaltaniinnan kunoo ammas akkuma agartanii iddoo kanarratti kana isin fideetti jira jechuudha ammas egaa wanti isin gootanii yoo barbaadanii erga deebitanii login gootanii jechuudha login gootaniitu passportii keessan ni galchitu jechuudha achi booda ammas isuma silaa hojii wal fakkaatu isin fida yoo barbaadan confirm deletion kan jettu cuqaastu yoo barbaadan cancellation kana filachuuti ni dandeessu jechuudha daawwattoota diyyaa kanaaf egaa yennaa akkaantii feesbuukii tokko dileetii gootanii egaa obsuuti qabdu jechuudha yoo xiqqaate guyyoota 14 yookiin guyyoota 12 tokko obsuuti qabdu yeroo tokko guyyoota 14 asitti yennaa san dileet godhanii jira yeroo tokko immoo guyyaa 14 achitti yennaa san obsanii dileet isiniif godhantu jira waan ta'eef kana kan isaan godhan immoo yoo dingata Facebook profile keessan sana yoo barbaadu ta'e cancel akkasiin gootaniif jedhanii isiniif obsu jechuudha kanaaf egaa kan lamaan filachuuti ni dandeessu barnootiin isiniif qabadhee dhufee guyyaa irraa kana fakkaata wanta akkan isin barsiisu yookiin immoo wanti inni raanfadhe yoo jiraate na yaadachiifachuuti ni dandeessu daawwattoota diyyaa wanta kamiyyuu viidiyoo kamiyyuu isiniif qopheessuu fi ani yoomiyyuu qophiidha jechuudha daawwattoota diyyaa wanta ajaa'ibaa tokko wanta bareedaa wanta isinitti gammaddan isiniif qabadhee dhufa viidiyoo alanaa irratti ammas nagaan naaf tura isinin jaaladha isinin kabajaa ciao